isaan kana eebbiseetu magaagal lakkisee yoo nufi birraa jalaa hafu malee garaanis na dadhabee isaan kan lakkisuufis garaanis na dadhabee jalaa hafuufisi walumaa yaana jenneeti gaasilaa niyaate tarabbiin jee malee hin taatu gaayete kuno akkuma laaltanii agartanitti naannoo bakka silaa nuqxaa jaaniin biyya tanatti akka afaan biyya teenyaatti yaanii keellaa jechuudha irraa nu buusanii waliin tattaa'u jirra. Egaa du'aama nu godhaan isiniin ja'a silaa akka kiyyaatiin tarabbii malee hin taatu malee furmaateedhaas gurbaa fayyaa hin qabne kanaa wajjin kophaa isaanii gallakkiseetis waa jalaa hafuu hin fadhu wanni dhufte sana silaa walumaan dhuftee hin fadha ture garuu maal goona egaa biyya namaa jirra. Biyya akka fadhanitti waan isaan oli takka yoo sirraa irratti waan takka ittiisanii jecha namni bira dabruuf hin dandeessu. Akka miidhagaa fayyaa alhamdulillahi rabbil aalamiin kunoo as geenye jirra caalaa akkanatti xeellaa kunoo xeellaa keessa nurraa gabbusanii dila makiinaa kana hunda buusanii jiranii kunoo qabate caalaa dila makiinaa kana hunda kana buusanii taa'u jiranii. Tanaafu mee waan isaan nuun jaallalla nutilleen jala gabbuuneetuma jala taa'u jirra jala gabbuuneetuma makiinaa keessa hanga fattishni dhumu hanga gartee tartiibni bakka gehu jennee jala gabbuunee taa'u jirra nama hunda gaa tokko gabbuusanii fattashanii mee adeemnis kun akkuma isin agartan kana kiniina takhanine kiniina obaafne kiniina gartee nama qaama nama lafiso kan deemu hin dandeenye kan harakaata tokko godhuu hin dandeenye goone keenye innis kun kana firraa taa'u jira caalaanis gaa waraqaa haadhaa saneecha nurraa hambisanii waraqaan haadhaa hin jirtu sababa waraqaa haadhaa sanarratti ilmaan isin deemtanii jeni fattisha jabaan ammaa ugabaane sababa deeminsa inni gartee niin deema hayyeen bu'aa deemeetiin galaa jeen irratti gabbu'e takkanaatiin isininja meega caalaa faa salaamadhaa ijoollee salallaalaa du'aayis nu godha rabbi nagayaan isin hagaysi jaati du'aayis. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma argitanii agartanitti gaa kunoo ni aana jennee manaa baanee kunoo karan nu qabanii nuun tattaa'u jiranii jawaadeenis kunoo akkuma laaltan kanatti hinii naani gaa isaas kaisa gadhoortine akkana tattaa'u jirra akkuma laaltanii agartan kanatti. Sababa kiyyatti isaanillee kunoo karatti waliin buunee isaan isaanillee baasa keessa jirti baasa silaa deemu jirruun keessa jirti irraa na gabbuusanii kunoo waraqaa dhaalta ijoolleetiif tana akkasitti naatti mallatteessuu waan didaniif jecha tanaaf jecha na qabanii naan taa'u jiranii waraqaan haadhaa mee kan jechuuni laaltanii agartanii waraqaa guutuudha takkanaati gaa tanaaf na buusanii meegaa isheenis du'a uummanuu godhaadhaan isiniin jaa wanni biraa wanni godhan hin jirtu yooni fi furmaanni kadhabamu taate gaa isaan kana eebbiseetu magaagal lakkisee yoo nufi birraa jalaa hafu malee garaanis na dadhabee isaan kan lakkisuufis garaanis na dadhabee jalaa hafuufisi walumaa yaana jenneeti gaasilaa niyaate tarabbiin jee malee hin taatu gaayete kuno akkuma laaltanii agartanitti naannoo bakka silaa nuqxaa jaaniin biyya tanatti akka afaan biyya teenyaatti yaanii keellaa jechuudha irraa nu buusanii waliin tattaa'u jirra. Egaa du'aama nu godhaan isiniin ja'a silaa akka kiyyaatiin tarabbii malee hin taatu malee furmaateedhaas gurbaa fayyaa hin qabne kanaa wajjin kophaa isaanii gallakkiseetis waa jalaa hafuu hin fadhu wanni dhufte sana silaa walumaan dhuftee hin fadha ture garuu maal goona egaa biyya namaa jirra. Biyya akka fadhanitti waan isaan oli takka yoo sirraa irratti waan takka ittiisanii jecha namni bira dabruuf hin dandeenye keessa jirra du'aama nu godhaan isiniin jaamee furmaatee waan jettu yoo qabaate dabala. Bakka durasi abdadeetiin makiinaa kanarratti ol ba'e. Qotaa Kanaafuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya nuti ani nama fayyaa hin qabne kanaaniin karaa deemu jira. Deebii ammas akka rabbiitii fi akka jaalaatiin abdadhee abdii isaaniitiin karaa deemuu jira. Har'a gaafunoo caalaa karatti na jalaa buusanii caalaa mee waraqaan haadhaa isa jirti akkam gootanii isa yaa'u jirtanii ijoollee inni jalaa fuutanii haatanii eega gartee haati isin bira hin jiraanne waraqaan haati isinitti mallatteessite as kannaa nu jedhanii nu jalaa hambisanii ifiin hin jirru gaa'ii ifii isin goggoonu odaa kataa amma. Kuno caalaa takkaraa
tunjuaadedha waraqaan guutuu isii kunoo kanan laalaadha tunjuaadedha tun biliseedha bilisee juwaadeeti tunis furmaateedha waraqaa akkanaa irraa barbaadan waraqaa akka tiyyaa tana gartanii tana irraa barbaadanii waraqaa tana irraa fadhanii tana irraa barbaadu jiranii waraqaa tana yoon qabaate deemuu hin eeyyaman tunis sabaadha nola Aisha tunis Aishaadha nuti waraqaan teenya tana waraqaa teenya jaayis godhannee jaa'u jirraani tacaalaa kunola garaagarummaan tiyyaa fi teenyaa fi tacaalaa qabu chaabbaa gartee akkama isin agartanii kana agartee fuula Aishaa biraa fi fuula wanni miila isii qaama isii jala footoo isii jala cinaa jirtu chaabbaa abbaa lama jechuudha kana barbaachisa kanatti dha'uu fidi dallaa kun waraqaan isin agartan tun chaabbaa hin qabdu faatiidha kunoo laayilaa jalaa kaasee gubbatti kunoo akkuma isin agartan kunoo kunoo ilaa xarafa gadiitti chaabbaa hin qabdu waraqaa tana barbaadu jiran tunii fi tun waladda akka taate kanan laalaa teenya cufti chaabbaa qabdi laa filma tiyyaas tajoolleetis tanaatiitu caalaa nu jalaa hambiseen isiniin ja'a umaatii miti inshaallah rabbiin gartee furmaata nu hafidu atillee rabbiin nagiyaan si haa geessu ja'ati du'aa naa godhaa rabbi nagiyaan nu haa geessu bakkumatti yaanu rabbi nagiyaan nu haa geessu kunoo juwaadeenis akkana jira amma lilmee fi kiniinaas dirree fi yaana akkuma gartee nuti yaa'uu nu dandeenyu nu godhani du'aa isaatis taanis fuunee yaa'u jirra inshaallah rabbiin gartee nu bira haa dhaabbatu amma kan isin jeeti sababa kiyyatti meeshaa isin jalaa guuratan manni kun baasa kubba jirte meeshaan faa kalaas baasa kubbatti isin ol deebiseetiniin silaa rabbuma adda nu baase malee wanti sila jaalanii adda bahutti jiru namni jiru waluma harkaa beete inshaallah yoo lubbuun jiraanne waluma agarra haa meeshaa akka isin jalaa nanne isiniin qorsisa ogguu gabbuu ta'e sogguuchi gabbuu ta'e bilbila shari'aa kubba bitadhuuti imeela jalatti wanni nu raqamni hundi nu barruu jira kiyyaas kaysaniis anis na biraas akkasuma jira kaasiiti Okuchi de simi ogu bitate biyadanya simi janin as sharia janin malaida akka wal qunnamnu yoo rabbiin si duuba na fide silaawu na fida rabbiin inshallah ka wal qunnamu dande kuma gabuute sharia bitadhuutiin hojii wal qunnamu inshallah rabbina mijjeese ani tachuudhaaf qophiidha siis maammee dubbisuuf qophiidha maaliif maammee manaan irra dhiiseetu biraa deeme manni xiyyaas maammee harka jira kanaafu siifi maammee sana jechaan dirqama shari'aa bitadha akka kana jalaatti deebite kanaan namararra jira malee waan birootii miti arra silaa akkanuma bakka takkaa hojii aaneen gammachuu qaba taa'aba gurguddaa takka keessa karaa kana ijoolleen namaa hin deemtu karaa kana keessa ijoolleen makiinaa kana keessa karaa fagoodha ijoolleen akkasii abbaan akkasii abbaan isaanii akkasii dhukkubu jira rabbi isuma kanaa unatti hin dammeessin jeetiin karadhaa maalummaa jee Aishaa kunoo Aishaanii fi sabaan isa kana wal bira tatta'anii ijoollee guutuu guurree yaanaanii kunoo abbaan isa kana ta'ee jira jawaadeenis kunoo laala gottanii jirtanii kanaaf ani jawaadummaan gartee rabbi natti hin dammeessin jeetiin jira boodallee amma haa gisee yoo makiinuma tana keessa guyyaa tokkoo fi halkan tokko makiinaan tun namaan deemti waa safaadha biyya tanarraa sanarraa kaanee adan gisee deeman dachiin addaa fagaatte innummaan guyyaa kana dammaqee namni hojii qabu hin jiru jeetiin rakkachuu jira cinqachuu jira akkaataa inni itti jiru nama nyaatee hin duwine fakkaataa arkutti ibsanii rabbummaan gartee isaa fayyisuu jaatii du'aayii naa godhaa rabbi nagayaan si haa geessu jaatii du'aayii naa godhaa hin jeetiin